Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayyee daawwattoota channel YouTube Jamaal Abdu daawwattan ilmaan Oromoo akkam jirtan nageenyi kiyya bakka jirtaniin dargaggeessi Oromoo dubartiin Oromoo hundi keessan nageenyi kiyya bakka jirtaniin isin qaqqabuun jedha. Eeyyengaa ilmaan Oromoo warri chaanaalii kootiif maatii taatan baay'ee isin jaaladha baay'ee isin galateeffadha. Maaliif chaanaalii kiyya kana dhugaa isiniif jedha guyyaa har'aa kana baay'een itti gammadeera chaanaalii kiyya kana. Har'a chaanaaliin kiyya kun 40 wayi. Maaliif 40 wayi kun akka kiyyatti chaanaalii nama 40,000 maatii yookaan subscribein argadhetti gammadeera. In gammadeera. Ammallee gargaarsa keessan isin gaafadhaa. Chaanaalii kana seeraan heeraan qopheessuudhaaf ani gorsa kiyya beekumsa ani qabu saba tokkoof maan taane saba lamaaf maan taane nama sadiif maaf hin taane sheer gochuudhaaf qophaa'eetiin jira. Gorsan qabu waan narraa eeggamu akka dargaggeessa tokkotti nama fedheef yookaan nama tokkoof nama lama maanan caqasne kana godhuudhaaf ani kutadhee qe'eetiin jira. Ilmaan Oromoo warri maatii kiyya taatan garee qabdaniin maatii qabdanii hiriyoota qabdanii sheer gochuudhaan sagalee kana yookaan chaanaalii kana naa beeksisaa. Ummata saba Oromoo kana saba bal'aa kana beera naa qaqqabsaa. Maaliif ani qophaa kiyya ammaan booda yaadda'uun qabu. Ilmaan Oromoo wanta quuqame takka wanta madaa'e takka ilmaan Oromoo bura hafuura kiyya baafachuun qaba. Kanaafuu warri chaanaalii kiyya har'a dhugaa isiniif himaa chaanaalii subscribe 40 wayiin argadheera. Kanaan baay'een itti gammadeera. Kanaafuu chaanaalii kana guddisuu kan dandeessan warri amma maatii kiyya taatan kun laayikii godhaa. Yeroo isheetan laayikii godhaa. Ti dabarsaa har'allee gorsaaf hin dhufe sagantaa xiqqoon qabaa. Sagantaa kanarratti wooma gorsaatiin dubbadha. Ilmaan Oromoo waa'ee siyaasaas qasadhee suutaan itti seennaa inafuu irra guddaan siyaasaadha. Chaanaalii kanarratti waan itti hirmaattamu garuu amma gorsa biyya ambaa biyya Arabaa keessaa kana mee dura rakkoo keenya kana haayikkannu. Ilmaan Oromoo mee rakkoo keenya dubartii Oromoo haayikkannu. Wal barsiisuu wal gorsuu qabna. Namni nama gargaaruudhaaf abbaa qabeenyaa ta'uu irraan eeggamu. Namni nama gargaaruudhaaf nama ta'utti isarraa eeggama. Nama ta'uudhaaf maaliif nabiyyiin keenya Nabii Muhammad dhugaa isiniif himaa ani Quraan hin qaraane akka hadiisa irratti hin dhaga'u. Namni tokko sadaqachuudhaaf kennachuudhaaf maallaqa qofaaf miti. Nama ta'uu qofa. Nama si bira dhufe fuula kee itti diiggadhu itti kolfi jedha sadaqaa guddaadha. Waan akka itti kenniteeti waan kennatteeti akka sadaqaatti. Kanaafuu nama gargaaruudhaaf miliyoona ta'uun nama barbaachisu. Nama gargaaruudhaaf nama ta'uudha. Beekumsa qabdu nama badii balleessu lakkii jechuudha ilmaan Oromoo. Kanaafuu dubartii Oromoo warreen Suudi Arabiyaa Beerut Dubaay keessa jirtan dargaggeessa Oromoo kan adawwii Oromoo dargaggeessa Oromoo ani dargaggeessa Oromooti jechaa kan mana kiraa rafu adaraa kan kee riyaala takka riyaala lama baastee ashaa fi faxuura hin nyaachisin. Ashaa fi faxuura wanta biraa dhiisi hin nyaachisin. Suudi Arabiyaan biyya guddaadha. Biyya guddataadha. Biyya nama Itoophiyaan miti namoota lammii baay'ee namoota biyya baay'ee qabateeru. Kanaafuu kan itti dalagamee itti jijjiramu. Kanaafuu nama isin waan takka namuma isin mana kiraa rafu mana kiraa rafee maallaqa baatii gaafatu abbaa manaa naa ta'a jaalallee kiyya naa ta'a ilmaan irraa horadha jettee maallaqa takka namichaa san yoo kennitu dhugaasittuu dogongorarra jira. Wanti kun balaan kun ammallee hin dhaabanne. Balaan amma akkanaa kun ammallee hin dhaabanne. Ittuma fuufaa jira yeroo ammaa kana keessa. Yeroo teknooloojiin itti babal'ate kana keessa wanti kun ammallee Oromummaa keessa baay'achaa jira. Kanaafuu nama ati mana kiraa rafee dalagaa dhabe siin jedhu gonkumaa maallaqa kan kee hin kennin. Hiriyaa qaba bakka dalagaa haa bu'u. Dalagaa haa eeggatu. Dalagaan Suudi Arabiyaa keessa waan fedhe yoo ta'e hin dhabamu. Yoo dhabame garuu mindaa kan kee kan mana
ijaazaa ciisee eeggatutti gonkumaa hin kennin dubartii Oromoo. Yaadadhu wanta ati itti baate kaayyoon itti baate kaayyoon ati baate maali ati? Jaalallee fuudhuudhaa nama jaalatte barbaaduudhaa biyyaa baate biyya ambaa dhufte Suudi Arabiyaa dhufte dubartii Oromoo keessumaayyuu dhugaa isiniif hima warri mootummaan alaan dhufne warri bahara gurraacha saniin dhufne akka asaatti ija keenya cufnannee bishaan keessa sheenne san maaf daganna karaa Yaman san abidda san keessa xiyyitiin akka sareetti akka jaldeessaa dhayamaa hiriyaan nu bira kufaa obboleetiin nu bira kufaa ijaan argine maaf wanta san daganna? Mee maaliif daganna dubartii Oromoo dargaggeessa Oromoo balaa sammaa irraaffanna? Ergaa seennee boodan kwaan ergaa seennee booda yoo nu dhukkubsanne mala yaalaa dhaquun warroonni mootummaa ala jirru warroonni Suudi Arabiyaa keessa jirru mootummaa yoo dhukkubsanne mana yaalaa dhaquun hagam akka namatti ulfaatu ni beektan jedhee yaada. Hagam mana yaalaa dhaqanii fayyaa ofii eeggachuudhaaf fayyaa ofii hordofachuudhaaf mootummaa ala ta'uun hagam akka namatti ulfaatu nuti beeka. Suudi Arabiyaa keessa dubartiis ta'e dargaggeessas ta'e dhugaa isiniif himanii ummata harka baay'eetu mootummaan ala jiraata. Kanaafuu rakkootti dhufne san rakkoo amma keessa jiraannu kana dagachuu hin qabnu. Suudi Arabiyaan biyya keenyaa miti. Suudi Arabiyaan lammii nuun kennu, lammummaa nuun kennu, itti dalaganne, itti jijjiramne, kaayyoo nuti itti dhufne, karoora nuti itti dhufne san dagachuu hin qabnu. Yoo xiqqaate sa'a 24 keessatti yoo xiqqaate sa'a 24 keessa sa'aatii 2 sagantaa maxxeessine wanta itti dhufne karoora itti dhufne yaada itti dhufne san yaadachuun dirqama. Dubartii Oromoo haadhi keenya ayyoon keenya kan kalee nu deesse dugdan nu baatatte qoraan dugda baatatte biddeena tolchaa iji ishee booyaa ni nu guddifatte kanarraa akka eeggamnu miti ishee jireenya ishii laayifii ishii jijjiruudhaaf kan nu guddifatte nutillee kaayyoon nuti dhufne maatii keenyaaf laayifii keenya jireenya keenya jijjirachuudhaaf. Jireenyi akkanaan hin jijjiramu. Jireenyi ani jaalalleedhaaf baatiitti 1,200 ta'ee kennaa jireenyi akkanaa hin jijjiramu. Wal nyaachisaa wal sobaa. Jaalala sobaatiin sin jaaladha jechaa. Soba hagam akka baay'atu soba hambagana soba inuma hin taane. Sobni namni tokko ni soba 2 3 ni soba. Dhiirri Suudi Arabiyaa guutuutti miti. Dhiira Suudi Arabiyaa harka 100 keessa harka 10. Kan dubartii keenya sobaa jiru. Sin jaaladha ani sii du'e ani damma kiyya maal kiyya aboo rabbiin sodaattu ati aboo rabbiin sodaattu obboleetii kan keerraa sobdee kan riyaala takka nyaattu keessumaa dubartii Oromoo dubartiirraa kan lafa obboleetii kan kee kan teessee fincoiturraa akkamiin riyaala 500 nyaatta akkamiin riyaala 1000 nyaatta akkamiin riyaala 2000 nyaatta. Kanarratti dargaggeessi Oromoo shamarran Oromoo lakkisaa of baruu qabna. Kaayyoon nuti itti dhufne kaayyoo maatii keenyaaf nuti laayifii keenya jijjiruudhaaf qabsoon nuti itti baane. Dhugaa yoo dubbanne Dubaayii turizimii miti kan dhufne. Suudi Arabiyaa turizimii miti. Daawwachuun miti kan dhufne. Nuti abbaan biyyaa nu baase rakkoodha. Hiyyummaadha. Hiyyummaa balleessuudhaan mallee qabsoon keenya. Qabsoon tokkoffaan hiyyummaa mana keenyaa balleessine laayifii keenya jijjiruudha. Qabsoon nuti itti baane. Wal sobuudhaaf miti. Wal koobsomsine maallaqa walirraa nyaachuudhaaf miti. Baay'een dhugaa isiniif hima dargaggeessi Suudi Arabiyaa dhugaa kan hin qaamaan beeku kan hin qaamaan illee hin beekne namoonni baay'een jaalallee sobaa qabatanii jaartii fuudhanii yookaan dubartii heerumanii ergaa isheen ulfooyte baatii 2 baatii 3 taate ni badu. Silkii isaanii cufatanii ni badu. Kun sirrii miti. Laalaa kun adawwii namaati. Adawwummaa namaati laalaa kun. Kun araadummaa miti. Kun gamnummaa miti. Kun gowwummaa miti adawwii jedhama namni akkana adawwii. Namni ilmoo isaa akkamiin baqata?
ilmoo jechaan bar qaama kee keessaa ba'a bar ija kee keessaa funyaan kee keessaa humna jilba kee keessaa qaama kee hunda keessaa sassaabamee siif firii ta'e ilmoo keeti. Ilmoo kee akkamiin baqatta? Ganaa maallaqan gaafatama. Ganaa maallaqa dubartiirraa nyaachuuf ture san na jalaa bada jettee akkamiin ilmoo kan kee baqatta? Ilmoo jechaan sii jechuudha bara. Ruhii kee kan iddoo bu'u, kan siis iddoo bu'u mucaa keeti yookaan ilmoo keeti. Lakkii dargaggeessa Oromoo piliis wanta kanarraa of bari. Wanta kanarraa of balaaleeffadhu. Of bari. Sobaan hin guddatamu siin jedheen jira. Sobaan jireenyi jijjiramaan tokko hin dhufu. Callama yoo ta'e malee. Yeroo kan kee gubuu yoo ta'e malee. Jireenya namaa, jireenya dubartii kee, obboleettii keetii gubuu yoo ta'e malee. Wanjala ofii sassaabdee wanjala gurrachuu yoo ta'e malee wanta takkan argattu sobuudhaan dubartii sobdee nyaachuudhaan wanta akkan argattu waan takka. Kanaafuu hundi kan kee dargaggeessi Oromoo shamarran Oromoo immoo of baruu qabda. Lakkisaa isiniin jedha of baraa. Of baraa dargaggeessi Oromoo dubartiin Oromoo kaayyoon nuti itti dhufne kaayyoo tokko. Kaayyoon sunis hiyyummaa balleessuudha. Maatii keenya jijjiruudha. Mataa keenya jijjiruudha. Kanaafuu yoo jaalanne mirkaneessinee jaalachuu qabna. Yoo jaalannes nama waliin jiraannu nama jaarsa kiyya naa ta'a jettu dhiirrinis kan akkana dubartii amantu waliin dalagatanii jijjiramuu waan jiru. Garuu duraan dursinee wal amanuudha, wal jaalachuudha. Jaalalli jiraachuu qaba. Jaalalli dhugaa, jaalala sirrii. Jaalalli yoo jiraate bar dhugaa dubartiin tokkoof dargaggeessi tokko yoo waliin dalagate ammata lama keessa Suudi Arabiyaa keessa Dubaayii keessa jijjiirama guddaa fuudha. Garuu wal amanuu dhaba. Wal amanuu dhaba. Dhiirrinis sossobee maallaqa nyaachuu malee mee ani rakkoon ani itti dhufe karoorri ani itti dhufe jedhee of gaafachuu hin beeku. Dhiirri Suudi Arabiyaa keessaa yoo isiniin jedhu dhiira baay'ee hundaa miti. Harka 100 keessaa harka 10. Isiniin jedheen jira. Daawwattoota koo ilmaan Oromoo yuutuubii kana laayikii godhaa. Yeroo seentan gareerra sheer godhaa. Sagantaan kiyya har'a asitti xumuramee jira. Warri yaada qabaattan koomentii jala naa barreessaadha. Yuutuubii kana ammallee akka hin guddisu. Hunduu akkan dhadhaabe gorsa kiyya ilmaan Oromoo bira, dubartii Oromoo bira, dargaggeessa Oromoo bira geeffachuun barbaadu. Yoo xiqqaate beekumsi kiyya tokko harkan haasa'u kana keessaa tokko beekumsa firiidha jedhee yaada. Beekumsi kun immoo namni tokko yoo itti fayyadame firii ta'a, itti fayyada jedhee yaaddaa. Kanaafuu naa galatoomaa, nagaan naa bulaa, jiraadhaa, baay'ee baay'isaatii naaf jiraadhaa. Hundi keenya nageenyaan kan biyya keenya gallu Rabbiin nu haa godhu. Nama gargaaru du'aa fi godhaa. Hundu keenya wanta nagaa yaadaa isiniin jedha ilmaan Oromoo nagaatti. Nagaan sagantaa lammataa wal haa garru.